Egaan dhaggeeffattoota daawwattoota Freeman har'as barnoota addaa tokko wantoota namni hin beekne wantoota itti gammaddan isiniif qabadhee dhiyaadheera. Wantoota kana hamma dhumaatti nu hordofuu hin dagatinaa. Freeman keessan keenya. Hambaawwan dinqisiisoo addunyaa torban isinitti himaa. Hambaawwan dinqisiisoo addunyaa kanarra jiran torbanuu kam akka ta'e isin beeksisuu yaala. Kanaaf hamma dhumaatti nu hordofaa isiniin jenna. Piraamiidiin guddichi biyya Misiraa tokkoffaa irratti argama. Piraamiidiin kun dhaabbata barumsa aadaa fi saayinsii mootummoota gamtoomaniif addunyaatti yuuniskootti kan galmaa'e hambaawwan dinqisiisoo addunyaa torban keessaa isa guddichadha. Akka barreessitoota seenaa biyya Misiraa ibsanitti piraamiidii kana ijaaranii fixuuf waggaa 10 hanga 20 isaanitti fudhate. Piraamiidiin kun kan ijaarame dhaloota Kiristoos dura waggaa 2560 hanga 2560 si'a ta'u ol dheerinni isaa meetirii 146.5dha. Hunda caalaa kan nama dinqisiisu immoo haalli piraamiidichaa hin geeddaramne akkuma duriitti jira. Akka seenaa addeessamutti piraamiidiin guddichi kun awwaala faraa'onaatti mooticha Misiraa arfaffaa Kufuu jedhama. Gara biraan kan nama dinqisiisu immoo ji'a ta'anii yeroo gad ilaalan piraamiidiin kun akka urjii kan ifu ta'uusaati. Ulfinni waliigala piraamiidii kanaa kiiloogiraamii miliyoona 50. Akka odeessamutti piraamiidii kana ijaaranii hamma xumuranitti guyyaa guyyaan dhagaan tooniin 800 itti guuramaa ture. Waa'ee ogeeyyota ijaarsa piraamiidii kanaa tilmaamotni garaa garaa dhiyaachaa turan. Falaasamootni Giriik piraamiidiin kun kan ijaarame humna gabroonfataatiin yeroo jedhan kaan immoo humna gabrootaa qofaan osoo hin taane namoota 100,000 irratti hirmaataniiru jedhu. Egaan piraamiidiin kun waggoota 3,800 darbaniif addunyaa irratti guddicha jedhamee galmaa'eera. Inni lammaffaan Amfiitiyaatirri Roomaa Colosseum of Rome isa jedhamudha. Amfiitiyaatirri Roomaa kun kan ijaarame dhaloota Kiristoos booda waggaa 700 hanga 800 waggaa 70 hanga 80 dhiifama. Galmi tiyaatiraa kun kan ijaarame boca geengoodhaan si'a ta'u kan ijaarame konkiriitiidhaan. Galmi tiyaatiraa kun handhuura magaalaa guddicha biyya Xaaliyaan Room keessatti argama. Manni tiyaatiraa kun guddina isaatiin addunyaa irratti dorgomaa hin qabu. Manni tiyaatiraa kun yeroo tokkotti daawwattoota 50,000-80,000 qabaachuu danda'a jedhamee tilmaamama. Akka jedhamutti mana tiyaatiraa kana kan ijaaran lammiiwwan Filisxeemii fi Israa'elotaa dhaloota Kiristoos booda jaarraa 7ffaa irratti booji'amanidha. Galmi tiyaatiraa kun tibba sana iddoo wal dorgommiin gurguddaa fi oolmaa dirree waraana injifannoo irratti argamaniif itti geeraranidha. Hamma fedhallee kirkira lafaa fi balaa garaa garaan walakkaan isaa yoo jigalle hambaa qaroomina Impaayar Roomaa baroota sanaa waan ta'eef turistoota miiliyoonaan lakkaa'amantu daawwata. Sababii kanaan biyyattii fi galii guddaa galchaa jira. Galmi tiyaatiraa guddaa kun maqaan guddaa Room durii akka yaadatamuuf horii gamtaa Awurooppaa saantima yuuroo 5 irratti bocameera. Gaamoon amfiitiyaatirri kana baay'ee dinqisiisaa ta'uu isaarraa kan ka'e tibba tokko akka jedhameera. As long as Colosseum stand to shall Rome, when the Colosseum falls Rome shall fall, when the Rome fell so fall the world. Gaamoon mana tiyaatiraa kun hamma dhaabbatetti Roomis ni dhaabbatti. Gaamoon kun yoo kufte Roomis ni kufti. Room kufte jechuun immoo addunyaan kufte jechuudha jiran warra Roomaa. Inni sadaffaan gimbii Chaayinaa guddicha The Great of Wall China dhaabbata barumsa aadaa fi saayinsii mootummoota gamtoomaniitti yuuniskoodhaan kan galmaan dinqisiisoo addunyaa torban gidduudhaa tokko kan ta'e gimbii guddicha Chaayinaati. Gimbiin guddicha Chaayinaa kan ijaarame dhaloota Kiristoos dura waggaa 220 jalqabee xumuramuuf baroota dheeraa fudhate. Dheerinni gimbii kanaa walumaa galatti miliyoona 21 kiiloomeetira 21,196 si'a ta'u kan ijaarames Chaayinaa bahaa irraa hamma Chaayinaa dhiyaatti kan diriiredha.
Innis kutaa biyya Chaayinaa bahaa daandiingiif jedhamurraa ka'ee hamma kutaa biyya Chaayinaa dhihaa Loopileekii jedhamutti kan diriiredha. Gimbiin Chaayinaa guddichi kun hambaa addunyaa ta'ee yuuneskoodhaan kan galmaa'e walgahii mootummoota gamtoomanii addunyaan akka lakkoofsa biyya Awurooppaatti 1987 gaggeeffame irrattidha. Gimbichi dhagaa, suphee fi mukaaf biyyoo jabaa irraa ijaarame. Kaayyoon gimbii Chaayinaa guddichi kun itti ijaarame daangaa Chaayinaa weerartoota alaa irraa of eeguuf, keessumaa Mongoloota weerartoota kan kaabaan yeroo baay'ee miidhaa irraan gahan irraa of eeguuf yaadameefi. Kaayyoon gara biraa gimbii kanaa biyya Chaayinaa keessa meeshota gadi bahaniif ol seenan to'achuuf yaadameeti. Gimbiin kun buufata loltoota qooxii to'annoo qaba. Narfaffaan Taaji Mahal. Gaamoo dinqisiisaan kun kan argamu biyya Hindii keessattis yaa ta'u, hambaa addunyaa ta'ee kan galmaa'e walgahii 7ffaa dhaabbata barumsa aadaa fi saayinsii mootummoota gamtoomanii yuuneeskoo akka lakkoofsa Awurooppaa bara 1988 godhamee irrattidha. Ol dheerinni gaamoo kanaa meetira 73dha. Kan ijaarames akka lakkoofsa Awurooppaa bara 1932 hanga 1953tti. Gaamoon dinqisiisaan kun daawwattoota addunyaa baay'ee kan hawwatedha. Keessumaa akka lakkoofsa Awurooppaatti bara 2014tti turistoota miliyoona 7 hanga 8 ta'an daawwataniiru. Gaamoo kana kan ijaarsise mootii kutaa biyya Hindii Mughal ture Shaahijaan kan jedhamudha. Mootichi kun gaamoo kana kan ijaarsise awwaala niitii isaa haadha manaasaa baay'ee jaallatuuf ture. Gaamoo kana keessa kutaa keessummoonni keessatti boqotaniif masgiidota kan qabu ta'uu isaa, walumaa galatti tajaajila adda addaaf kan oolan kutaalee 42 qaba. Gaamoo kana ijaarsisuuf tibba sana horii Hindii ruubii biliyoona 52.8 yookaan doolaara Ameerikaa miliyoona 827 itti ba'eera. Boordii ijaarsa gaamoo mooticha dhabeen namootni 20,000 ijaarsa isaa irratti hirmaatan. Gaamoon kun waggaa tokko keessatti turistoota miliyoona 7 hanga 8 ta'an kan daawwatan waan ta'eef hambaawwan dinqisiisoo addunyaa 7 gidduudhaa tokko ta'uu danda'eera. 5ffaa mana ibsaa Alexandria, The Lighthouse of Alexandria. Manni ibsaa Alexandria kun kan argamu biyya Misiraa Gibsi magaalaa Alexandria keessattidha. Kan ijaarames dhaloota Kiristoos dura waggaa 280dha. Dheerinni isaa meetira 120 hanga 137dha. Kan ijaarsise mootii biyya Misiraa dhaloota Kiristoos dura bara 280 hanga 247tti biyya sana bitaa ture Paataloomik jedhamudha. Manni kun hojiiwwan dinqisiisoo addunyaa 7 keessaa tokkodha. Garuu biyya Misiraa irratti akka lakkoofsa Awurooppaa bara 1956 hanga 1323tti kirkira lafaa hanga bara 956 hanga 1323tti kirkira lafaa si'a 3 ta'een baay'ee miidhamee kan ture. Si'a ta'u akka lakkoofsa Awurooppaa bara 1480tti guutummaatti diigame. Akka lakkoofsa Awurooppaa bara 1968 dhaabbatni barumsa aadaa fi saayinsii addunyaa garee qorattoota gara Aleksaandiriyaatti erguudhaan jijjigaa gaamoo kanaa argachuu isaarraayyuu akka lakkoofsa Awurooppaa bara 1994 jijjigaa gaamoo kanaa uummatni akka daawwataniif iddoo mijataa ta'e irraa akka ta'an godheera. 6ffaa hambaawwanii fi biqiloota gaamoowwan Baabiloon irraa The Hanging Gardens of Babylon. Iddoowwan bashannanaa habaaboof biqiloota gaamoowwan Baabiloon irraa dhaabbata barumsaa fi aadaa fi saayinsiif addunyaatiin kan galmaan hambaawwan dinqisiisoo addunyaa 7 keessaa tokkodha. Hojiiwwan bara durii kan Baabiloon ishee bara durii keessatti kan argamu si'a ta'u, ogummaa mahandisummaa guddaadhaan akka hojjetame dubbatama. Iddoowwan bashannanaa kunneen keessatti Baabilootaaf biqilootaa fi nama hawwataan mukkeen garaagaraaf wayini gaamoowwan gubbaa irratti dhaabbatanidha. Kunis mooticha Nabukadnezar lammaffaatiin dhaloota Kiristoos dura waggaa 600 hanga irratti akka dhaaban dubbatama. Hamma fedhallee iddoon kun asiif jedhamee hundi kan irratti walii hin galle yoo ta'ullee iddoon bashannanaa kun dur magaalaa Baabiloon jedhamtee beekamaa kan turte
Iraaq hardhaa keessa akka ture dubbatama. Iddoo bashannanaa kana mootichi Nabukaadanastoor kan hojjechiise haadha manaasaa baay'ee jaallatuuf akka ta'e dubbatama. Inni torbaffaan siidaa Saawuzii Zeeuusii Oloompiyaan Giriik Zeusii Oloompiyaan Zeus kan jedhamu waaqota Giriik bara durii keessaa isa tokkodha. Yaadannoo isaaf siidaawwan dinqisiisoo addunyaa ijaaraman keessaa tokkodha. Siidaa kana kan ijaare yookaan kan boce immoo Fidiyaas kan jedhamu ogeessa ijaarsadha. Kan ijaares dhaloota Kiristoos dura waggaa 435 hanga isaa olidha. Siidaan mana sagadaa waaqaa Giriikotaa Zeus jedhamu kun baay'ee guddaa si'a ta'u dheerinni isaa meetira 13dha. Bocni qaama Zeus muka gurraacha jabaa cimaa ilka arbaa warqee dhagaa babbareedaadhaan kan hojjetamedha. Barreessaa seenaa biyya Giriik kan ta'e Homer kitaaba isaa keessatti akka ibsetti ogeessi kun siidaa kana hojjechuuf maaltu akka isa kakaase gaafatamee yeroo dubbatu kitaaba Ooliyaad keessatti waa'ee waaqa Giriik Zeus barreeffamee dubbisuu isaa irraa ka'ee akka boce dubbata. Siidaan kun dhaloota Kiristoos booda jaarraa 5ffaa irratti akka jijjige dubbatama. Fakkeenyaaf barreessaan seenaa biyya Giriik kan Saawonooziyoos jedhamu mootiin Room Kaalgulaa jedhamu siidaan kunneeniif biyya Giriik keessaa buqqa'anii gara magaalaa Roomitti fidani. Waaqota sana fakkeessanii akka bakka buusan waan ajajes siidaan Zeus jedhamu kun diigamuu danda'e jedhe barreesseera. Sana booda barreessaa seenaa kan ta'e Jaarjoo Leefroos jedhamu jaarraa 11ffaa irratti siidaan kun gara magaalaa Qosxooniliyaa erga fudhatamee booda dhaloota Kiristoos booda bara 425 balaa ibiddaa ka'een akka jijjige barreesseera. Egaan dhaggeeffattoota daawwattoota keenya kan amma daawwataa jirtan YouTube Freemanidha. Freeman hordoftanii waan gaarii irraa argattu. Freeman hordofuu hin dagatinaa.